Ashama akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isin faana haa ta'u. Ani seenaadha kinoo nagaan gara maatii kootitti galee jira. Warri haftanillee waaqayyo gooftaan nagaan isin haa galchuun isiniin jedha. Waan viidiyoo irraa tureef ammoo viidiyoo akkuma beekamu biyya keessa intarneetni baay'een hin jiru. Konnekshiniin bilbilumaaf iyyuu baay'ee hin hojjetu. Kanaafan irraa badeen isiniin jedha. Amma garuu walitti deebinee jirra. Baga walitti deebinee akkamitti akka galee isinitti himuun nu fedha jechuudha. Akkamitti galee Beerut irraa Kaatar deemnee Kaatariin gara Itoophiyaatti galee akka jedhee miti dura sodaachan ture jechuudha. Garuu baay'ee nama sodaachisu nagaa hangaleen jira jechuudha. Halkan Beerut irraa sa'aatii 5tti yaabbanne guyyaa jechuudha. Guyyaa sa'aatii 5tti yaabbanne Kaatar sa'aatii 8tti geenye sa'aatii 5 achi turre halkan keessaa sa'aatii 6tti immoo Itoophiyaa seenne jechuudha. Nagoomaan hin galee jechuun wanni tokko wanni nama sodaachisu hin jiru isin jechuun barbaade. Kiiloo irratti ammoo kiiloo 20 yoo hin taane alatti achitti isin jalaa gatanii yookaan kiiloo takkittitti ammoo birri 25 isin kafalchiisan. Birri osoo hin taane doolaara 25 isin kafalchiisanii jechuudha. Ani immoo irras hin dabarsine waan ta'eef homaa hin kafallee. Kanaaf yeroo mana baatan kiiloon keessanoo irras hin jalaa tare isin jalaa achitti hambisan yookaan ammoo itti isin kafalchiisanii jechuudha. Kanaaf yeroo mana baatanitti kiiloo keessan 20 gootanii ka harkatti qabattan ammoo hin mazzanamu. Kiyyaan laallamne jechuudha. Shaantaa xiqqishoo harkatti qabattan hin mazzanamu. Yoo barbaade immoo irra isin taara jechuudha. Lamaan guguddaadha jechuudha. Ani akkasitti naa darbe waan ta'eef akkasitti nagaa hangalee jirra. Waan koronaa sanirraa laallamta waraqaa isin kennamu san jechuudha ammoo gatuun qabdanii ijoolleen tokko Kaataritti gatanii kagalanii jiranii isa immoo sirriitti qabatanii galtan jechuudha. Kaataritti homaa isin gaafatan warri biyyoota garaagaraa irraan galtan fakkeenya Dubaayin, Kaatariin biyyoota gara biraallee ta'uu danda'a. Warri gara isin galtan waraqaticha dhibee koronaa kanarraa isin kenname san achitti gatuu hin qabdan. Eessatti ilaalama inni Itoophiyaa keessatti ilaalama jechuudha. Yoo san hin qabaanne garuu bultii 15 achi turtanii jechuudha. Waraqaa san dirqama fudhattanii boolee Itoophiyaa seenuu qabdaniin isin jedha jechuudha. Hadda viidiyoo kana qabadhee isin deebi'e. Gara fuuldura garuu wantoota garaagaraatiin biyya keessa jira waan ta'eef obboleeyyan kee wajjin akkaan isin jedhu hiriyoottan kee wajjin viidiyoo garaagaraa isiniifan hojjedha. Gaafii illee yoo qabaattan viidiyoo jalatti na gaafadhaan isin jedha. Hadda viidiyoo kana qabadhee isinii mul'adhee jira jechuudha. Torbee tokko guuteera ergan irraa hafe. Kanaaf kinoo nagaan walitti deebinee jira jechuudha. Waan isin gargaaru waan isin rakkattanillee isin gargaaruu danda'a jechuudha. Aga deebinee wal arginutti nagaan naa tura.